نجارة توجن وبولان كينيا مالي قوي ولتر خاصة إنولو إنو ولتر فتو أما وان ولتر سنفدوت نوتي ورّي قرر لك أمسني في واندر بكيس دبر أراراف مالي خاصة نوراني قم دكتور أبي بيوم إثيوبيا جرم تكون أين يتو كان سبتو كوتاسيسي أورمو الموسى برسيفة جودت أبي جبابة يقولوا أبي إبامي حكما مودت أبي نويكا إيمان دو أجرني dhaabbattanii kun sirrii miti situ balleessaa jira jechuun isaniitu atis dhiiseettu maal jechuudha kun. Marii jaarsolii biyyaa godinoota adda addaa Oromiyaa irraa walitti dhufan muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad fi akkasuma Shimallis Abdiisaa waliin mari'atan maal gaafatan maali deebisaan isaanii marii kanaan duratti warra naannoo Amaaraa jechuudhaan kan Finfinnee keessatti mari'atan ture amman tana bakka bu'oota uummata jechuudhaan manguddoota jaarsolii godinoota Oromiyaa adda addaa irraa walitti dhufan waan feetan nagaafadhaa waan feetan akka addunyaatti akka biyyaatti akka naannootitti nu gaafadhaa jechuudhaan haala saniin gaafii dhiheessaniitiin akkasuma deebisaanis kennameeti jira namoonni akkasitti harka baasan kuni hundi isaaniitiyyuu gaafii gaafatanii jiranii ka jedhudhaa fi viidiyoo keessatti waliin ilaallaa maali waa'ee nageenyaa waa'ee hannaa as keessatti waan hedduu ani waan ifiiti yaa hubadha jechuudha mee waliin dhageeffataa akkasuma gartee yaada kiyyas isiniif hin qooda haga dhumaatitti na waliin turan Abdul Mobaala Ibrahim bakka deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jira jalqaba irratti waan isiniin jechuu barbaadu namoonni faallaa siyaasa warra biyya bulchaa jirtan jechuudha manguddoonni kunneen akka gartee manguddoota warra haga tokko warra mootummaatitti dhiheenya qaban ta'an ni beeyna akka gartee leenjifamanii gurfamanii akka dhaqan ni beeyna san osoma beeynu jechuun akka addaa yookiin ammoo akka mormituu wahii jechuu kiyyaa miti haa ta'uti asuma keessaan dhugaaleen baatu akkasuma gartee maalika wayyaan isaanii kan fuula duraa warroonnummaan akkanaa kuniyyuu mee maal gaafatan keessattuu waa'ee nageenyaa irratti jechuudha kanaafuu guutuu isaa dhageeffadheetiin jira viidiyoo kana kareessa jechuudha kan isaan maxxanfame ka viidiyoon kun kan maxxanfame dhiheenya kana akka waliin mari'ataa ture jechuudha jaarsolii biyyaa kana keessaa abbootii amantiitu jira kara hundaaniyyuu jechuudha sheekotitu jira qeessotitu jira namoota garagaraatitu jira jechuudha akkasuma jaarsolii kana keessa beektota gurguddatu jira faarsee bulaallee jira kan gartee akkanumatti faarsitu man harka dhaheetti illee galuu jechuudha haa ta'u ammoo fakkeenyaaf nama as keessaa hedduu viidiyoo kana mee walumaan hin dhageeffannaa dhugumatti manguddoota ciccimtotu jira jaarsolii beektota gurguddatu jira jechuudha kan faarsu qofa osoo hin tahin faarsanii dhugaa jechuullee adii kan itti mantu jira jechuudha inumayyuu ani waan tokko fakkeenyaaf waan durii baramaa ta'e tokko manguddoonni kunneen waan achirraa bakka sanirraa haqan natti fakkaata gaafa durii gaafa gartee wayyaanee irraa haga amman tanaatitti jechuudha obbodiyoon fakkeenyaaf gaafa duriitillee mootummaa keenya akkasii galata isaa kana jedhaniitumaan waa'ee faarsuu mootummaa sanii faarsaniitumaan karaan keenya akkasii karaan keenya akkana karaa waa'ee godinaatii fi waa'ee karaa akkas nu baasaa dildil akkasii nu ijaaraa ka jedhu qofa irratti xiyyeeffatamaa jechuudha ar'an tana faarsanii ammoo dogongora isaanii kan waa'ee nageenyaatiin wal qabatu badii isaanii akkasitti itti qadaadanii himanii jiran kara biraatiin ammoo waa'een fakkeenyaaf kana mootummaan kun illee hedduminaan waan san itti fayyadamuu ni barbaada jechuudha Oromoo if qofa godhanii paartii biyya saniif yaadu if qofa godhanii paartii biyya san bulchuu danda'u if qofa godhanii kan isaan haasawan as keessatti waan fudhatama dhabsiisan manguddootarraa kunillee ni dhagahamaa jechuudha akkuma gartee faarsee bulaaleen jiru isin jechuu barbaadeeti innaa kun dhugaa dubbachuu fi cimina gurguddatu as keessa jiramee walumaan dhageeffannaa akkasuma gartee waan muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad kaase keessatti jechuudha wantoonni dhugaa gurguddoo hedduutu jira jechuudha mee hundaafuu an keessaa muree waliin dhageeffannaa. Yaada akka naannoottis akka biyyaattis hubattan akka addunyaattis hubattan gaaffii qabdan hunda kaasuu dandeessu. Ka isatti aansu waa'ee nagayaati. Niyoo nagaa hin qabaatin mana keenya seennee bullee rafnee ba'uu hin dandeenye. Nagaa maaltu nu dhoggee jennee haalaalu. Dhukkubni keenya numaa ta'inaa jedhee shakkeen. Matama keenyaa weetaa dhukkubni keenya jedhee shakke. Maaliif? Walii galuu dhabu. Nageenya irratti rakkoo guddaa qabna. Wanti hojjetame kun kan inni milkaa'u, kan inni fiixaan ba'u, ituu nagaan jiraate wanti hojjetame kun dirriba silaa hojjetamaa ture. Nagaa irratti hojjennu. Obbolaan keenya maalii qawwee walitti dhufaasaa? Yaa jaarsoli of kennuu barbaada. Hanni lakkisa hinnatina haqaan deema sana haqaan deemta walitti hasan dura deemti. Hiyyeessaa fi hiyyeetti wal qixeessa. Namni cuftin iyyuu teknooloojiin addunyaa kana laayyuu deemtee niti moobaayilii kana cufuuf irra qabani. Namni ammallee waa dhagaa bee gurraan. Namni kan dhagaan jedhaa kaloonti sullee cufti waa dhagaa'uu jira. Akka malee waa beeka namni Itoophiyaa kun diqqaa guddaan gabaree loonti situlleen irranyaa warri gaalaa looni ree horsiisee bulaa kulleen akka dabaa waa dhagaa beeka. Ijoolleen keenya gamaa gamana dhaabattan amma waaqayyo walitti sinfidutti inoolu inuu walitti dhuftu amma waan walitti sinfidutti
nuti warri gorora liqimsinee fi waan darbe keessa dabar araaraaf malee araarsuuf malee jecha araara fidu malee jecha walitti nama fidu malee haasa'uun nurraan eegamu. Hedduu karaatti tole manguddoota asitti jaarsolii fi akkasuma abbootii amantii gartee kan bakka kanarratti hirmaatan keessa jechuudha akka nama kanatti tole hin jiru. Maaliif innaan jechuun rakkuma waan dhugaa jirtu. Akkuma jenne biyya san keessatti fakkeenyaaf dhugaa rakkoon jira yoo faarsite malee buluu hin dandeessu yoo faarsite malee kara sirraa damuusa argatuu hin dandeessu yoo faarsite malee nama nagayaa hin jedhamtu yoo faarsite malee shakkamaa jedhamta ta'ee ammoo faarsite of eeggannoodhaan dhugaa akkana calaqqisiisuudhaa fi beekumsa guddaadha feesiisa waan ta'eef nama hayyuudha namni kun jechuun isinis akka itti hubattan hin laaltu hin beekan jechuun aangoo qabaatu danda'u yookiin ammoo gartee qaama mootummaas ta'uu danda'u waan ana akkanumatti normaala zaahira dubbii isaan dubbatan irraa hin baana adeerri keenya kun jechuudha. Akkuma amma dhageessan kana fakkeenyaa fi nama tokko malee haga maatitti waa'ee nageenyaati jechuun Haajaloon fa'aa faarsee bulaadha ka baalirraa bakka bu'aa Haajaloon beeytanii faarsee bulaa isaan yeroo hedduu jechuudha. Parsantii guddaa faarsee bulaa maayyuu isaan kaane waa'ee nageenyaa obboleeyyan lameen maa wallolaa nuti waa'ee obboleeyyan lameenii irratti yoo waa'ee araaraa taate malee gamaa gamana gorree ibidda qabsiisuun barbaannudha. Manguddoon akkana jechuun ifaa bilisatti bara yaa jira kenna taariyaasa kana mootummaanis fedhuu dhabuu danda'a. Waboonis fedhuu dhabuu danda'a. Hawaasni ejjennoo akkasii akka gartee hatta bar gaafa wayyaane bara mahattee warra mootummaa Oromoo jedhu kana yoo miti gaafa wayyaane saniyyuu manguddoon mootummaa waliin dhaabattee warra biyya bulchaa jiru san qofa waliin dhaabattee diinni keenya akkas ta'ee akkas nu godhee maali onagi mi kaleessa onag akkas ta'ee maali ta'ee ebaloo akkas nu godhee kana nu godhee bakka faarfachuu garee tokko faarfachuu malee jechuudha. Jechuun waa'een gartee waliin biyya bulchuudha waa'ee gartee mormitummaadha waa'ee maali osoo hin taane obboleeyyan lameen jidduutti ibidda hin qabsiifnuu nuti mootummaa dura ta'anii jechuun ani hedduu murannoo guddoodha. Warra biyya bulchina jedhu kan gartee uf qofa Oromoo godhee uf qofa paartii godhee uf qofa gartee ana qofa biyya bulcha jedheetiin akkasitti uf dhiheessullee magaala Finfinnee Oromoon handhuura keenya gadhee irratti dhumaa ture sana yeroo gabaabaa kana keessatti akkanatti jijjiiruun inni kan waggaa 40 bulchee waggaa 27 bulchee waggaa 17 bulchee waan hin jijjiirre yeroo gabaabduu kana keessatti yaada mo'ataa qabattanii hojii kana fakkaatu hojjettanii bagan boonsitan waan umurii keessan nuufaa dheeressuun jedha. Dr. Abiy biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu kan saba tokko taasise? Kan saba afaan tokko dubbatu, kan saba amantaa tokko amanu eenyutu taasise? Warra ana malee jedhu kana akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya? Isaan biyya yoo bulchan malee biyyin diigama. Amantaan isaanii yoo afaan isaaniitiin lallabame malee biyyatu diigama. Tuffii Oromoodhaa qaban alaa keessaan nutti labsanii nu abaaraa jiru. Maal goonee abaaramna? Hin laanneef. Maal isaan goonee nu abaaru? Miidiyaa numti biyya keessaas ta'ee alaa nutti duule kuni nurraa adabachuun qabu. Seerri addunyaan jiru. Seerri biyya kanaan jiru. Maaliif abbaa warraaf haadha mana wal nyaachisu? Maaliif abbaaf ilmoo haadha wal nyaachisu? Abbootiin amantaa as keessa jirtanis ta'ee iddoo barbaaddan jirtan waa lamatu isinii jira akka kootti. Yookiin amantaa keessan filadhaati waaqa kadhadhaa akka nagaan bu'u. Yoo nama siyaasaa ta'uu barbaadan immoo daandiinsa bal'aadhaa baati siyaasa faana deema. Waa lama qabachuun hin danda'amu. Nuti akka Oromootti amantaa hunda hin kabanya, nama hunda hin kabanya, nama akka namummaa sitti hin kabanya. Cimaa nu keessatti dhalate immoo eenyuyyuu akka tuqus hin barbaanne. Amma nama odeessa kana hundumaa kan milkaa'u yoo nageenyi biyya keessa jiraate isa dhumaa kanan kaasu. Ijoollee keenya. Amma bineensa lagaa hanqanneet haadhoon lamaan wal nyaanna. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa waaqa sin uume. Nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Oromoon otoo tokko ta'e. Oromoon otoo araarame. Iddoo hundumaa inni arraba baasee nutti lallabu kun achumatti dhaamaashu. Ulaa qe'ee keenya balbala qe'ee keenya keessa banneet rakkachaa jirra. Karaa dandeessaniin Dr. Abiy waaqa faana lafa faana araara nuu buusaa mootummaan gara bal'eessa. Araara nuu buusaati Oromoo dhiphate Oromoo haadha isaa bahee awwaaluu dadhabe Oromoo ilmoo isaa bahee awwaallachuu dadhabe Oromoo ilmoo isaa barsiifachuu dadhabe
Gabaabaa eegaluu dadhabe dhibamee hakkamamuu dadhabe nuu hiika. Warri iddoo nagaa jiru nagaadhumatti fakkaata miti. Isa kaleessaa dhiifnee gara fuulduraatti tokko taanee haa deemnu jedha. Oromoo keessatti yoo nagaan argame baati Afrikaa nagaa taati. Kanuma faaruu fakkeessee dhugaa lafa jirtu dhugaa gurguddoo lafa kaahee adeeroon kun jechuudha. Dura tokkoffaa fakkeenyaaf warra Itoophiyaan tagartee maaliifi saba tokko aadaa tokko afaan tokko amantii tokko dubbatu maaliif taateedha warri amantii illee yoo gartee amantii keessan hordofuu feeta waaqayyoo karadha yoo ammoo warra siyaasaa taata warra siyaasaatii irraachi baa jedhee tatta as keessatti warra amantii illee itti himee karakaan maaliif gartee isaan kun kan irratti dulu warra baalatara baalaa gizee jedheetiin gartee jumlaadhaan saba kana arrabsu saba paartiidhaan arrabsu kana as keessaan dalgaan akkasitti itti himata jechuudha. Isaan kanallee maaliif abbaa fi ilmoo abbaa manaatii fi haadha manaa waloolchiiftu ilmoo fi abbaa maaliif waloolchiiftu dhugaa kan walirraa horee jira meeqatu gartee abbaan Oromoo haati Amaara abbaan Oromoo wal keessa fuudhee walirraa horee waliin jiraataa jirachuudha Oromoon warra sanii uyyumaa wal lolchiiftan maa wal nyaachiftan jedheen jechuun an hedduu naa ta'e jechuun siyaasaan isaa jechuudha deebisaa keessattuu Itoophiyaa tareerutu gartee tanama tokko godhe kan jedhu kun irratti deebisaa boodamee Dr. Abiyyi rakkinillee dhageeffattu faarsuu fakkeessee faarsee gixxim godhe itti galchee jechuudha paartii san faarsee akka fedhe jedhee haala kanaan yoo dhugaa jiru ibsate maal nama miidha. Kabar ibsateetiin kabiraa diina godhee kan biraa akkas godhee maal jedhee nuti obboleeyyan lameen jidduutti ibidda hin qabsiifnu jedheemti jechuun namni kun waanuma taayyeen irratti hidhame san dubbatan waa dubbachuuf waanuma taayyeen irratti hidhame san dubbatan jechuudha. Jalqaba yeroo haasawa isaanii eegalanii nuti Oromoo fi Oromoo gidduutti waa'ee araaraa waa'ee gartee tokkoomaa jechuu malee waa'ee biraa haasa'uu hin dandeenyu. Araaramuu keessaniin oolu tokkoomuu keessaniin oolu waan taatee fi arraba keenyaan waan hin taane laaqachuun barbaannu jedheen manguddoota as keessatti gartee jajjarte akkuma dursee ta'e miilarra haga mataa faarsitee matarra haga miilaa faarsitee si malee waaqni biraa hin jiru jettillee akkasitti harkaabshaanti naqan jechuudha. Kanan itti dhufe godina Shawaa Bahaati aanaa Boosati. Aanaa rakkoodha saaxilamtee. Dhugaadha. Aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Uummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e Minjaar Shankoora Boosaffan Taallee kuni ganda saaxilamaa jira sinxaaleeyyiidhaan. Daa'imman du'aa jiranii akka aanaa Boosattitti gandi muraasa kanii ganda 42 qaba magaalaa wajjin ganda buqqa'eetu caala. Muluun hoggaa nagaa taane misoomni jira. Oromoon sirna gadaa keessatti waa'ee nageenyaa amma waan gartee haati teenatu jette kuni dubbii dhugaatti karaa kanaan gartee fakkeenyaaf Amaaraan Oromoon kan rakkachaatiin jiru jechuudha. Kawalloo qofaa miti karaa gartee Fantaallee aanaa Boosee kana yeroo garagaraatti ittiin dhageessan as keessatti gartee gandoota dabarfamee warraafuu kenname jedhame yeroo tokko tokko taappeellaan agarsiifamu yeroo kaan ammoo Oromiyaa jalatti deebi'ee achii buqqifame jedhame tapha akkanaa kanatu taphatama. Dhugaa dubbachuu fi akka malee dararamaa jiran jechuudha gandi kun finxaaleeyyiin faannoodha itti seentee akkuma isin jette kana gandoonni achi keessa jiran akka jiraniin buqqa'aniiti jiran jechuudha. Yeroo gartee ilmi abbaa gadaa biyya bulchaatiin jiru yeroo gartee Oromoon biyya bulchaatiin jiru akkasitti finxaaleeyyiidhaan rakkachaati jirra maanu quban qabaanne aanaa akkanaa kana keessa jira tajirraa kan jedhudha gaafiin isin gaafadhe kan gartee Oromoon waa'ee nageenya gartee waloo ofii jechuun walloliinsa gartee waboo fi mootummaa qofaa miti karaa tokkoon ammoo gara finxaaleeyyii fakkeenyaaf Wallaggan keessa akkam godhaa jiran Wallootti akkam godhaa jiran akkasuma gartee karaa kanaanis akkam godhaa keessattuu karri kun bakka murteessoodha. Achiin fakkeenyaaf kan daandiin baabura kan qaxxaamuru Jibuutii fi Itoophiyaan kan wal qunnamtu achiin jechuudha. Kan hunda kaasee turte fakkeenyaaf yaayyoon tun jechuudha. Akkasii Oromoo karaa hedduun jechuudha kan inni dararamaatiin jiru kana hundatu kaa'amee jechuudha furmaanni dhufaa ka jedhu suni waan biraati jechuudha. Mee deebisaa amma isaanii kana dhageeffadha ka wantoota ka'e kanaa fi keessaa gabaabseeti garuu beekii guutuu miti viidiyoon sa'a tokko ol viidiyoo dheeratudha. Sa'a takkaa fi daqiiqaa 20 akkasumatti fakkaata. Dhageeffadha. Waa'ee nageenyaa gaafa kaasu sirni gadaa nagaan inni jalqabaa ofirraa kaa'edha. Inni baddaa jirus, inni ala jirus, inni keessa jirus, inni aangoorra jirus nagaa barbaannaan inni jalqabaa ofirraa jalqaba. Namoonni aangoorra ta'anii Oromoo rakkatee misooma gaafachaa jiru kan jijjiiramuuf halkanii guyyaa hawwatee bu'aa jiru kanarraa kan hatu nagaa argachuu hin danda'u. Foon nyaatee foon fakkaachuu danda'a nagaan qabu. Rafee hin bulu. Amantaan wal qoodaa walirratti hojjechaa wal diigaa oolu kun nagaa argachuu hin danda'u. Tokkummaa Oromoo eeggachuu hin dandeenyu tanaan tokkummaa Itoophiyaa eeggachuu hin dandeenyu. Amma waa'ee nagaa waa baay'ee kaastaniittu. Dhugaadha. Nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuu rakkisaadha. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhawwachaa jiru.
nuyi kan hin barbaanne mee jaarsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaati nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu. Rakkoon inni guddaa kan ture namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenya hin barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badani. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'aadha. Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru kun nu balleessa waan ta'eef hin barbaannu nuti. Maaf rakkattanii eega mari'attan rakkichi maa inni wayettanii uummata keenya miti. Namoonni siyaasa Oromoo oofan baay'een isaanii siyaasa adurree oofu. Adurreen ofii dhaltee osoo guddisuu qabdu ofii nyaatti. Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koomitee eeganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu akka adurree ilma ofii nyaachuu hanqinni jiraachuu ni mala. Hanqina sana guuttatanii deemurraa ilma ofii nyaachuu aadaa godhanne. Hojjennee agarsiisna haa dhiisnu ween. Dubbachuu dhiisne marii dhiisne hojjennee saba keenyatti hojiitti agarsiisnaa jenna. Malee nagaa jibbinee miti. Nagaa malee hawwiin keenya galma ga'uu hin danda'u. Nagaa malee jalqabbiin keenya fiixaan ba'uu hin danda'u. Oromoon tokko ta'ee nagaa isaa eeggatee jennaan inni kaan tasgabbaa'a. Isin waa baay'ee beektu waan taataniif rakkoo Oromoo hiikkachuun Oromoo harka jira. Mee jara kaanis waamaati nus nu waamaati nuti hin teenyu hin mari'annu jaarsummaan barbaannu gaafa jennu yeroos gaaffii keessa nu gaafadhaa. Bakka nuti qophaa'aa taane deemaa deebisaa Oromoon hin barbaadu ta'e rakkoo maalii qaba? Kaardiidhaan abbaa barbaadan filadhaa. Humnaan ta'uu hin qabu jenne malee Oromoon Oromoo keessaa nama fooyyee qabu adda baafatee filachuu hin danda'u hin jenne nuti. Nuti hin dandeenyu taanaan abbaa danda'u filachuudha. Oromiyaa keessatti amma guyyaa har'aa kanatti yeroo ammaa kana keessatti karaa nagaatiin qabsaa'ee namni filannoodhaan mo'achuu hin danda'u. Oromoon Oromoo karaa nagaatiin akka hin qabsoofne hin daangeessa jennee yoo dubbanne addunyaan nama hin danda'u. Hin danda'u soba kun. Wayyaayyuu yoom wayyaa akkamii akka uffachuu qabnu hin beekne. Asani jechuun ammoo wanni takkatti wanni guddoon araara jechuun waa'ee mari'achuudhaa waa'ee araaraa fedhii qabaachuu malee wanni biraa hin jiru jechuun waan tokko beektaa osoo waan tokko sumaa beeku fakkeenyaaf bakka fedhiidhaa osoo beeku namni walumaa galatti ammas keessatti amma Dooktor Abiyyi filannoodha jechuun filannoo bakka jiru hundayyuu filannoon dimokiraatawaa fi waggaa lamatu hafee waggaa lamaan san booda jechuun namni hundinuu filannootti hirmaatee mo'atuudha danda'a nuti gartee Oromoodhaa fi Oromoo wal dorgomee nama yaadaan caalu gartee filannoodhaan hin mo'atiin hin jenne qawweedhaan hin ta'u jenne malee kan jedhudha gabaabdumatti gartee waa'ee nageenya kana kaaftanii ammoo abbaan rakkinaa nu hiika jedhu mee isaanis fidaanullee fidaate akkasii gaafadhaa kan jedhudha jechuun barsilaallee manguddummaan barbaadu namni jedhe hin jiru. Manguddummaa kana araara kana wahii irratti waan irratti walii galamutu jiraami fakkeenyaaf waan ati kana fudhu atillee kana fudhu addaan nama qooddu wahiitu jiraami ati kana fudhu ati kana fudhutu jiraami sanii bara wanni itti amma namuu kennu dadhabe aangoon fuul ta'uu qabaa jechuun galee namni hundinuyyuu akkasitti gartee filannootti haa hirmaatudha. Ani waa'ee filannoo kana akkanatti irra deddeebi'a fakkeenyaaf muummichi ministeera Dooktor Abiyyi Ahmad yeroo hedduu ni kaasa. Fakkeessumaaf filannoo gaafa dabree kana jechuudha warruma karaa nagahaatiin karaa filannootiin mo'anna jedhe sanii haga tokko maaliif kursii kennanii fi akka isaan caffee Oromiyaa seenan goruudhaman caffee Oromiyaa akka kophaa ofii keessaa akkas cabaa oolan san kan gartee mirga gartee nama miseensa caffee tokkodhaaf falmatu hin dandeenye amma dheengadda gartanii taayye jechuudha namni taayye caala fakkeenyaaf bilchiginnaadhaaf falman jiru beeki. Maaliif ABO HD fakkeenyaaf kama Daawud Ibsaa karaa nagayaatiin qabsaa'aa jedheetiin gale kan haga ammaatti gartee miseensonni isaa hidhaa jiran ofeekoo kan jiru isaa guutuu gaafa wayyaan illee karaa nagaa qofaan qabsaa'aa jedhu sanii akka jiruun guututti hidhaan turre haga gartee Jawaarii fi Baqqalaan bahutti jechuudha. Maaliif gaafa san jaruma kana kursii haga tokko kennanii haguma jechuun dimokiraatawallee godhuu haa baatamme fakkeenyaaf haguma tokko kennanii fi caffima Oromiyaa tana keessa galchanii kun nuti kun warra nagaa hanqabsayyuu kana goonee jedhaniitiin maa agarsiisuudha malamma. Ni amma akkamitti aan jechuun amma bakka tana jechuun waa'ee amma kun beeki ka falmuudhaa fi mormuudhaa fi qeequudhaaf maalii fi miti.
mee amma akkam fakkeenyaaf adamma yoo badhaadhina deeggarde yookiin abaa'oo deeggarde yookiin ofeekoo deeggarde yookiin ammoo gartee biyyi suni diigamuu qabdillee jedhi amani mee ati waan kana qaqqabiiti ilaali fakkeenyaaf fakkeessumaafuu barate waan tokko xiqqashoo irra diddibdaa miree mee fakkeenyaaf maaltu taame amma jechuun araaramnee akkasitti gartee mari'atamee akkasitti galamee gaafa san filannoon haa hirmaatu yeroo jedhamutti filannoo dabre irratti jechuun filannoo dabre irratti filatamneetiin moo'annee ammallee filannoo itti aanuuf waggaa lamatu hafee kan jedhu waan dubbataniif hin jira beekikaa. Innaa waan nama siyaasaatii miti anaa fi atiin kun iyyuu arginu waan ta'eef jechuu kiyya. Innaa as keessatti immoo dhugaalee gurguddoon Dr. Abiyyi dubbate hedduutu jira. Keessattuu fakkeenyaaf waa'ee manguddoota irratti iyyuu kan isaan kaasantu jiraachuu mee haasawa isaa deebisaa isaanii kanaaf fidatanii akka uffachuu kan hin beekne haala hubachuun yeroo hubachuun barbaachisaadha. Kalees jaarraa tokkoof bilisummaaf qabsoofneerra. Mirgaaf qabsoofneerra. Abbaa biyyummaaf qabsoofneerra. Amma gaaffii akkasii kaasuu hin dandeenyu jijjiirameeroon bari'ee jira. Amma gaaffiin keenya gaaffii haaraa ta'uu qaba. Achuma dhaabbannee ammas waa'ee bilisummaa waa'ee abbaa biyyummaa kasna yoo ta'e dubatti hafummaadha kun. Isa qabsoofnee moonee jirra. Faasirra akkana jaarsolii biyyaa dhaabbattanii kun sirrii miti situ balleessaa jira jechuun dhiisaniitu atis dhiiseettu. Maal jechuudha kun? Woontu balleessine balleessaa jirtu karaarraa maqxaniitu deebi'aa nuun jedha. Woonni kaan balleesse itti mudhu. Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kenneedha. Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koomiteedha. Adwaa kan koomiti. Itoophiyaa kan koomiti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Mee kan yeroo adwaa hadhiisnu hin turre waan ta'eef baay'een keessan waraana Itoophiyaa fi Sumaalee gidduu adeemsifame. Baay'een keessan hin dhageenye hin beektanii? Oromoo hin duune achi keessa? Isa kana isaan kaasaa jiru bara dargii. Waraan dargiin gochaa ba'e. Oromoo hin duune? Lafee ijoollee keenya achi jiru ganaa jirra nuti. Kan duraa immoo dhiisnu. Bara mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waraananii anu hirmaadheera. Kanaaf egaa seenaa tokko tokko Oromoonnis maaliif seenaan abaluu ka'a? Maaliif bakka akkasii kun sirraa jedhu? Itoophiyaa keessatti hirmaannaa Oromoo alatti seenaan hojjetame tokko iyyuu hin jiru. Tokko. Seenaan nu ilaallanne waan hin jirreef haaromsine. Biyya amantii tokko aadaa tokko eenyutu godhe biyya kana kan jedhudha. Oromootu godhee osoo irraa dheessan jechuu isaati. Oromoo maaliif dheesse bakka kun homaa dhufata laata? Jechuun amma fakkeenyaaf waa'ee marii Oromoodha, waa'ee marii ABO'dhaatii fi mootummaa amma inni wanni milkaa'uu didee fi alagaan mari'atanii kan jedhudha waan inni jedheedha beekaa. Alagaan karaan taane karaa dabaatitti gorsa waan ta'eef yeroo marii araaraatiif tennu isaati jechuun ka Taanzaaniyaa san illee haa taatu yeroo marii araaraatiif tennu waan alagaa wajjin maratee dhufeef alagaan ammoo karaa dabaatitti gorsa waan ta'eef saniif walii garuu dadhabne jechuu isaati. Kun jechuun haasawuma siyaasaati. Karaa biraatiin ammoo waa'ee gartee eenyutu Oromoodhaaf kenne lafa kana kan jedhu maal fakkeenyaaf amma Oromoon bar dhugaadha Itoophiyaan na ilaallatu. Ani gartee walabummaa Oromoodha jechaati ture dhugaadha hatta ammallee hin jira. Maaliif jedhaadha Itoophiyaan ajjeeftu Itoophiyaan buqqiftu Itoophiyaa kan biraatiif haadha taatee aadaa kiyya amantii kiyya waan hunda kiyya awwaaltee akkas na gootu haga gartee falmadheetiin bilisoomutti Itoophiyaan akkasii na ilaallattu jedheedha moo akkanumatti jechuun amma isaan qabsaa'ota Oromoo haga gartee sadarkaa itti jechuun jechan taana jechuudhaan itti adurree ilmoo fi nyaata akkasii hunda kaasan jechuudha. Garuu Oromoon haga ammaatitti iyyuu Itoophiyaan suni na nyaataa jirti, impaayeraa na nyaataa jirti haga gartee akka na nyaattutti ijaaramte waan ta'eef haga akkasirraa diigamtutti na ilaallattu kan jedhudha. Garuu haa ta'uti wal faallas ta'u fakkeenyaaf amma Adwaa achi keessatti gartee hirmaannaa Oromootiin akkas tahamee gaafa akkanallee hirmaannaa Oromooti. Oromoon abbaa biyyummaa isaa kan Ormi gartee yookiin Madagaskaarii dhufa maalii dhufa jedhu sanii irratti calaqqisiisuudhaaf agarsiisuudhaaf kan jedhuudhaaf suni gartee waan lafa hin jirre waa yookiin lakki qeentumti yaatiyyaa miti waliin falman natti hin fakkaatu ammoo saniif godheedha fakkeenyaaf amma hedduun namoonni gartee akkasitti hiikkatanis jiru. Haa ta'uti sanis haa ta'u kanallee haa ta'u waa'ee marii araaraa irratti yoo dhiibbama harka lafa jalaatiin taa'ame malee asirratti waan nama gammachiisu waan walitti isaan dhiheessuu hedduun agarre ammoo wanni tokkottiin kan nama gammachiisu warroonni hattaa fakkeenyaaf manguddoonni kun irra guddoon isaanii akkuma isin jedhe warra isaanii waliin hojjetu jechuun warra isaanitti dhiheenya qabuudha. Warra isaanitti dhiheenya qabu kun iyyuu obboleeyyan lameen jidduu hamaa dubbatuu hin dandeenyu. Kan achi gamasii qabsaa'ulleen Oromoodha. Isinis Oromoodha. Oromoo lameen jidduu hamtuun dubbannu jechuun abdii murachiisuudha jedheetti yaadan. Durirraa kan baramaa tahee
uf qofa akkas godhanii adda fakkeenyaaf bilchiginaan fa'aa waan kana bal'inaan akkasii irratti hojjetaa turte amma obbolummaa obboleeyyan lameen jidduu bar daanyaan jidduu dhabamee lakki kana kennii fi kana fudhuu qofaatu sodaatame malee jechuun lakki kana waliin godhaa kana waliin akkas godhaa kana akkana godhaa jechuu qofa sodaate malee maal kana ol maalitti hambisamee fakkeenyaaf amma namni mee manguddoonni kun kana ol maalitti hambisan lakki caffee Oromiyaa saddaan qoodamaa lakki kara saddaan qoodamaa badhaadhina qofa taheeti yookiin achi jalatti nama tokko aangoo kennuudhaa fi badhaadhina faarsee bulaa godhuu miti jedhaniitiin afaan bahanii dubbachuu haa sodaatan malee waan kara biraa mee maal hambisan fakkeenyaaf na hawaasa biraa dhiisijuu kaatime warroonnummaan silaa isaan filameetiin gartee akkasitti waliin mari'atame sun iyyuu jechuudha. Na kanaafi kuni natti tolee jiraan. Jechuun akkanumatti wayyaa dhufee tumaan bareeda ta'a bareeda irraa immoo dhugaa walitti himu abdii murachiisuu ta'a jechuudha. Kanaaf obboleeyyan isin lachuu gartee Oromoodhaa fi kan qabsootan jiran akkasitti itti himuun mootummaa dura ta'anii kuni waan guddaadha jedheetti yaadaan. Mariin kuni bal'aadha. Keessattuu waa'ee misoomaa waa'ee rakkoo adda addaa kan jiru keessattuu fakkeenyaaf afaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad asirratti kana gammachiisee kan nu rakkise waa lama jedhe akka inni jedhedha beekikaa. Shanee fi hattuu nu keessa jirtuudha jedhe kan gartee hannaan nu rakkise. Yeroo sanitti fakkeenyaaf hatta qondaalotuma Oromiyaa kanneen mul'isaati ture kaameeraa jechuudha. Kaameeraa beeksisa OBN kaameeraa OBN'ti. Qondaalotuma warra gartee Oromiyaa bulchaatiin jiran kan akka gartee Fiqaaduu Tasammaa kan akka pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kanneen mul'isaa ture kaameeraan. Hattuu isin keessa jiru hattuu nu keessa jiruunis hattuu jechuu danda'uu qabdanii ka jedhu yeroo fakkeenyaaf waa'ee kana akkasitti gadi fakkeenyaan yeroo akka kaasanitti wanni amma dura gartee hangaasaadhaa fi taayyeen akkasitti irraa dubbachaatiin turan san isa fedha qabaa waan Oromiyaa keessaa gartee waa'ee hannaa deemuu jiru kana fakkeenyaaf Dr. Abiyyi fedha qabaa ka jiru waan akkasitti natti calaqqise manguddoonni kaasan ofitti hin kaafne bakki isaan irraa dhufan godinoota Oromiyaa keessaa waa'ee nageenyaa qofa jumlaadhaan dhufe eeggannoodhaan kaasan jechuudha. Kaan viidiyoon edit ta'ee as bahe kaan ammoo callisee faarseetuma sodaatee gale kaan jibbaadhaafuu faarseetii gale jechuudha. Garuu akkuma faarfamee gale kana keessattiyyuu dhugaalee gurguddoo hedduutu as keessaa calaqqise jechuudha. Hundaafuu Rabbiin nagaa haa buusu. Waa'ee nagaati hedduu nuti kan dhagahuu barbaannu jechuudha. An Abdul Abduu Moobaala Biraayaa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaa naa tura.